Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuuni jira jirtu kabajamtoota hordoftoota Wallagga Miidiyaa bakka jirtanitti nagaa bisni faabayeetu warroonni haga amma viidiyoo kiyya laayikii, subscribe, comment gochuun nafaana jirtan galanni keessan dachaa isiniin jecha egaa obboleeyyan kiyya hiccitii jaalalleewwan lamaanii kan karaa Facebookii wal baranii bultii dhaabbatanii wajjin ilaalla. Gaa'illi Facebook irraan wal baranii dhaabbatan hedduun isaa ni milkaa'a, hedduun immoo hin milkaa'u. Namoonni Facebook wal baranii bultii dhaabbatan irra hedduun isaanii yeroo walirraa ilmoo argatanii ilmoo isaanii barandaatti karaatti nama harkatti gatanii ofii isaaniitii jireenya karaa jiraachuu eegalantu heddummaata. Akkasuma karaa Facebook wal baranii bultii dhaabbachuun faayidaa moo miidhaa qaba kan jedhu wajjin ilaalla. Jara kana lamaan maaltu mudate yookiin immoo karaa Facebook wal baranii wal fuudhuu isaaniitiif maaltu isaanirra ga'e kan jedhu wajjin ilaalla. Haga dhumaatti na wajjin tura. Egaa akkuma beekamu bara ammaa kana namoonni hedduun karaa Facebook yookiin karaa online wal baranii bultii waliin ijaarratu walitti dhufanii akkasuma maatiinis ta'e firri yeroo hiriyaa kee kana eessaan barte jedhee nama gaafatu baay'ee nama dubbachuu ni qaanfata jechuudha. Maaliif karaa online bareetan bultii wajjin dhaabbadhe jechuun yeroo baay'ee nama qaanfachiisuu danda'a. Maaliif Facebook beekaanis ni fayyadama, wallaalaanis ni fayyadama waan ta'eef namni bultii wajjin dhaabbatan tilmaamaa fi ilaalcha keessa galchuu waan barbaachisuuf karaa online nama kana bareen bultii dhaabbadhe jechuun kan nama qaanfachiisudha. Geeruu obboleettiin keenya Fayyoon karaa Facebook abbaa manaa ishee bartee bultii dhaabbachuu ishee guyyaa takkayyuu dhoksitee hin beektu jechuudha. Akkasuma yoo viidiyoolee hedduu keessatti dubbachuu baattes guyyaa takka afaan isheerraa dhageera jechuudha. Viidiyoo keessatti Fayyoon dubartii akkamii akka turte, abbaa manaa ishee wajjin akkamitti wal baran, eessa turte, akkamitti walitti dhufan, har'a maalirra jiru, bu'aan Facebook wal baranii bultii dhaabbachuu maal faa qaba kan jedhu wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf namni takka karaa Facebook walitti dhufee bultii dhaabbachuu isaan dura nama kana karaa Facebook baree moo karaa online baree jedhee yaada keessa galchee of tilmaamuu caala ofii isaatii nama jabaa akka ta'e of amansiisutu barbaachisaadha. Akkasuma namni bultii wajjin ijaarratan sunis wantoonni ittiin madaaluu qabnu bifa isaa, deemsa isaa, fiizii isaa yoo ta'uu baate jireenyi keenya jireenya badaa osoo hin taane jireenya gaariitti akka jijjiiramu shakkii takkallee hin qabu jechuudha. Jaalalleewwan lamaan har'a wal fuudhanii waggaa 3 gahanii bultii waliin ijaarratanii ilmoo takka yookiin firii jireenya isaanii mucayyoo takka ni qabu jechuudha. Akkasuma obboleettiin keenya Fayyoon yeroo jalqabaaf Fayyoon biyya Arabootaa turte jechuudha. Fayyoon akka dubartootaa yookiin akka shamarran warra kaanii waggaa 8 waggaa 9 kooshinaa madaamii keessa gufuuf fi shintibeetii madaamii miicuu kongumaayyuu sammuu ishee nama hin simne. Maaliif waggaa gabaabaa yookiin waggaa muraasa ta'e qofa hojjechuutiin jaalalli ishee jira wajjin erga wal baranii gara biyya isheetti deebitee akka jira wajjin bultii dhaabbattu barbaadde jechuudha. Jiraan dhalataa Wallagga Lixaa yeroo ta'u isheen immoo Fayyoon dhaloonni ishee Shawwaadha. Haa ta'u malee Fayyoof jiraan karaa Facebook wal baranii wal jaallatanii Fayyoon baay'ee dubartii jabduu fi biyyatti galtee hojjechuu ishee fi akkasuma kooshinaa namaa keessa waggoota hedduu hojjechuun faayidaa moo miidhaa qaba kan jedhu isheerraa ilaallachuu dandeenya. Fakkeenyaaf dubartiin takka jabduu yoo taate dhiirri takka waan inni ilaalamuu qabu wajjin bultii dhaabbachuuf maalsaa akka ilaaluu qabnu Fayyoorraa sirriitti yoo nama waa hubatu taane hubannee jirra jedheetiin abdii qaba. Fakkeenyaaf shamarran keenya hedduun isaanii waggaa 8, waggaa 9, waggaa 7 hojjechuutiin odoo isaan kooshinaa madaamii keessa naanna'anii odoo isaan dhiirri kun bifa hin qabu, kun hojjaa hin qabu, kun deemsan tolu, kun firiiziin tolfatu jechuutiin dhiira maraxanii
yeroon isaanii itti kutee yeroo isaan silaa heerumaaf dhiirri takka isaan barbaadutti isaan akka bultii ijaarratan of dagatu. Gaafa umuriin isaanii bultiif darbetti gaafa heeruman carraa ilmoo argachuu dhabuu akkasuma wantoonni isaan mudatu maraqatanii akka jaallatan akka fedhanitti itti heerumuu waa hedduutu isaan mudataa jechuudha. Fayyoon gaafa jiraa jaallattee yookiin abbaa manaa konaaf ta'a jettee gara biyya Arabaarraa deebitutti hordoftoonni ishee hunda osoo hin taane jiraan baay'ee fokkisaadha. Hiriyaa keetii, abbaa manaa keetii, jaalallee keetii, jaarsi kee ni gurraacha jechuutiin koomentii jalatti yeroo hedduu Fayyoo qeeqaa turani. Fayyoon garuu ofitti amanamummaa dubartii jabduu, dubartii kun gumaayyuu aasaa namaaf jechoota namatti hin amanne ta'uutiin abbaa manaa ishee fuuldura hordoftoota isheetti afaan keessa dhungachuutiin kun abbaa manaa kootii maaltu isin galche jechuun yeroo hordoftoota fuulduratti dhungattuu namoonni kaan ati akkamitti nama gurraacha akkanaa wajjin jiraattaa, akkamittiin jiraa dhungattaa jechuutiin amilee Fayyoo tuttuqaa turani. Garuu Fayyoon dubartii jabduu akka taate nin beeka. Anis waa hedduu irraa baradhe jechuudha. Jechoota namaaf tasumayyuu bakka hin qabdu. Konfidensiif ofitti amanamummaa qabdi. Warroonni Fayyootiin abbaan manaa kee gurraacha, akkamitti abbaa manaa kee kana dhungatte, akkamitti abbaa manaa kee wajjin jiraatte jedhanii amilee Fayyoo cabsaa turan warroota Fayyootti inaafanii sammuu akka ishee dhabanii waggoota 15 waggoota 18 waggoota meeqa jireenya isaanii kooshiina namaa keessatti dabarsanii odoon heerumin umuriin isaanirra kutte. Fayyoon garuu waggaa gabaabaa biyya namaa hojjettee abbaa manaa ishee bifa isaa, deemsa isaa, firiizii isaa osoo hin ilaallee nama dalagataa fi nama jaalalaaf amanamaa akka ta'e beekuuf gara biyya isheetti imalte. Fayyoon har'a jireenyi ishee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneeti. Abbaa manaa ishee wajjin jireenya bareedaa fi jaalala bareedaa waliin dhandhamachaa ilmoo isaanii guddifachaa jiru. Warroonni Fayyoo wajjin biyyaa ba'an dhiira maratuu fi warroota nama bifa bareedaatti hin heerumin qeequuf jecha ofii isaaniitillee carraa heerumaa isaanii of jalaa gubuutiin akka Fayyoon jiraattee heerumte waan raajii isaanitti ta'ee yeroo baay'ee deddeebisanii Fayyoo amilee ishee tuttuqaa turani. Garuu Fayyoon dubartii jabduu waan taateef abbaan manaa ishee yoo bifa gurraacha illee jaalalaaf amanamaa, isheef immoo kabajaa, hojii isaafis akkasuma uumaa isaafis yeroo yookiin kabajaa yookiin ulfina waan qabuuf jecha isheen jiraa jaalallee ishee jabaa godhattee wajjin jiraattee guyyaa har'aa geesse. Namoonni baay'een karaa feesbuukii nama baranii bultii dhaabbachuuf baay'ee yaaddoof shakkii keessa galu. Garuu yoo akka Fayyoo dubartii jabduu taatan waan dhiira takka maalsaa akka ilaaltanii jaallachuu qabdan yoo beektan uummata akkallee isin rakkisu akkasuma biyya abbaa keessanitti galtanii hojjechuun hin danda'a yookiin nan hojjedha jettanii yoo of amansiiftan akka Fayyootti hojjettanii gaxarii fi magaalaatti xiqqoo osoo hin taane handhuura Oromiyaa Finfinnee jiraachuu akkasuma jireenya keessan jijjiiruu ilmoo keessaniif barnoota gaarii akka isheen barattu haala mijeessuu fi ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya dubartii jabduu kanarraa maal barattani? Fayyoon har'a hordoftoota 35,000 qabdi. Garuu gaafa biyya galte Fayyoon hordoftoonni ishee 4,000 duwwaa turani. Waggaa 2 keessatti hordoftoota 31,000 horaachuun ilmoo qabdii. Ilmoo sharabbisheef haa guddisuu akkasuma dubartii jabduu ta'uun feesbuukiin abbaa manaa ishee barattee abbaa manaa ishee wajjin yeroo hundaa qoosaa fi qaldii jaalalaa fi tapha wantoota nama bohaarsan wantoota akka biraankii malee guyyaa takka Fayyoon abbaa manaa koo feesbuukiin baradhe na darare na wajjin jireenya gaarii jiraachuu dadhabe jettee kun gumaayyuu gabbaatee boossees himattees hin beektu. Egaa Fayyoorraa maal baranna obbolee?
Fayyoon yeroo kamiyyuu akka dubartoota warra kaanii dubartoota wajjin teessee taraa buutee oduu odeessuu fi wantoota iccitii mana ishee keessaa gadi baastee haasa'uu fi iccitii mana namaa keessaa fuudhuufis takkumayyuu Fayyoon nama kaayyoof karoora qabu miti. Wanni Fayyoon hojjettu yeroo hundumaa waan jireenya koo jijjiiruu danda'a, waan na fayyada jettu qofaarratti xiyyeeffachuun dubartii jabduu taate. Kanaaf mee Fayyoo irraa maal hubattan? Warroonni Fayyoo wajjin biyya Arabaa deeman haga irraa waggaa 7-8 biyya ormaa keessatti umurii isaanii itti silaa ilmoo argatan dabarsaa jiru. Bultii keessatti dhiira akkamii akka ilaalachuu qabnu, dhiira takka maalsa akka ilaaluu qabnu asumaan Fayyoo irraa barannee jirra. Akkasuma waan takka nan hojjedha jettee of murteessite hojjechuu akka dandeessu Fayyoo irraa barannee jirra. Fayyoon gaafa galtee hordoftoota meeqa akka qabdus isiniif meera arrammoo maalirraa akka jirtus isiniif himeen jira. Egaa abbaan manaa Fayyoo nama gaarii, nama kabajamaa, nama jaalalaaf amanamaa ta'uu isaa hundi keenyayyuu asirraa barachuu dandeenya. Namoonni baay'een bifa dhiiraa fi firiizii deemsa sheeppii isaa ilaaluun bultiitti galanii bultiin isaanii ji'a 3-4 haga dubartiin biyya Arabaatii galte qarshii qabdu qofaatti waliin jireenya lamaanii dabarsanii sana booddee fedhu dhiirri sun karaatti ishee gataa, fedhu bilbilarraa cufata. Saniif dhiira takka maalsa akka ilaaluu qabnu asumaan Fayyoo irraa barannee jirra. Keeka qabdaniif yaada qabdan koomentii jalatti naaf qoodaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Karaa feesbuukii bultii ijaaradhee bultiin koo bultii hin ta'u jettee yaadda'uun dura dhiira kana maalsa akka ilaaluu qabdu of amansiisuu qabda. Akkasuma dubartiin takka akkamitti akka bultu, akkamitti akka jiraattu, maal akka gochuuf karoorfattu hundumaayyuu yoo gadi baatee ollaa fi warroota taraa bunaatti kan odeessitu taate jijjiiramuu fi bultii ishee sana jabeeffachuu hin dandeessu. Garuu dubartiin takka yoo yeroo hundumaa hojii ishee irratti xiyyeeffattee kaayyoon ishee hojjechuu qofaa yoo ta'e oduu namaa fuudhuuf oduu isheellee geessitee mana namaatti odeessuu yoo baatte dubartii jabduu akka taatu, abbaa manaa isheellee akka abbaa manaa jabaa ta'u, akka ilmoon isheellee haala gaariin guddattu gochuu ni dandeessi. Duraan dursa nama gaarii takka barbaaduun dura atumtuu akka nama gaarii taatu of amansiisiin jechuun barbaada. Warroonni duraaniin Fayyoo qeeqaa turan, amilee ishee cabsaa turan har'a Fayyoon isaan caaltee jireenya bareedaa jiraachaa jirti. Hordoftoota bareedaa qabdi. Akkasuma jaalala ishee fi bultii isheef amanamtuu waan taateef Fayyoon warroota ishee wajjin biyyaa ba'anii haga ammaa kushiinaa keessa jiran jabeenyaan caaltee jirti jechuun barbaada. Iccitiin karaa feesbuukiin wal baruu kana of keessaa qaba isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa, horaa bulaa.